Ashamaar kafunee kabajamtoota hordoftoota chaanalii Keenya ani Shimeedha. Shimeemaan deebi'ee dhufeetiin jira. Kun immoo chaanalii kiyya isa lammaffaadha. Barnoota garagaraa gaggabaabsee kan irratti isin barsiisudha. Please chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanalii Keenya ta'a. Barnoota har'aa keessatti immoo logo akkaataa itti hojjettaniin isin barsiisa. Logo jechuun YouTube'dhaaf profaayilii, Facebook'dhaaf profaayilii, Facebook page'dhaaf profaayilii yookiin dhaabbata garagaraatiif profaayilii ta'uudhaan kan isin tajaajilu jechuudha. Logo akkaataa itti hojjettaniin isin barsiisa jechuudha. Okay, jalqaba irratti applicationii Pixel Lab jedhamu kanatu isin barbaachisa. Applicationii kana Play Store keessa seenatii buufadhaa. Pixel Lab jedhama jechuudha. Kunoo maqaan isaa akkuma argitan Pixel Lab. Applicationii kana erga boostanii booda bifa kanaan hojjenna jechuudha. Amma jalqabnee jirra barnoota keenya. Erga haala kanaa isinii dhufee booda barreeffama kana akkanatti gadi dabarsitu. San booda mallattoo ida'uu gubbaatti erginu kana kunoo mallattoo ida'uu as jirtu tan ishee san ni tuqnaa. Okay, ni tuqxu. San booda shapes kan jettutti isinii dhufa. Shapes kan jettu ni filattu. Itti aansuudhaan akkanatti isinii dhufa. San booda immoo akkana gadi tuqxu kunoo isin bakka kana ni tuqnaa. Akkuma argitan kunoo as tuqnee jira. As keessa filannoowwan dhufan keessa geengoo kana filanna kan gubbaatti erginu kana jechuudha. Geengoo kana ni filanna. Geengoo kana yeroo filannu akkanatti nuu fidaa hin guddisna. San booda kunoo as qabnee guddisna jechuudha. Fuula kana akka guututti jechuudha kunoo. Yeroo hojjettan wanti isin beekuu qabdan kunoo iddoo kanaan bakka tuqaan jiru kanaan hangam girgiddaa irraa fagaataa jira. Hangam xarzii kanarraa cinaa kanarraa hangam fagaata. Wal qixa fagaachuu qaba. Qixxee takka isinii galu godha. Kan oliillee gadiitti illee gara maraanuu wal qixxee irraa akka ta'u. Kunoo amma bifa kanaan goonee jirra. San booda right goona kunoo as right. Hayyee kunoo right godheetiin jira. San booda amma kanatti aansee wanti nan godhe jechuudha. Kanarra deebi'ee ergan tuqee booda asin tuqa kunoo jala kanaan akkanatti tuqaa as dhuftanii kunoo as tuqnaa kan qixxeerraa kana argitanii kan qixxeerraa kana tuqnaa. San booda akkana siqnee kalarii filanna. Kalar argitan kalar kan jedhu. Okay, amma fakkeenyaaf kanan ibsinaa diimaa ta'in yoo barbaaddan isin kan biraa filattu. Amma fakkeenyaaf gurraacha filadheetiin jira. Raayitiin godhaa. Raayit amma gurraachesseen jira jechuudha. Akkana siqaa mallee akkana deebi'ee kooppii kan jedhu kana tuqa. Kooppii waan inni hojjechuu barbaade jira waan ta'eef isa yeroon tuqu inni kun dachaa ta'a lama ta'a jechuudha. Kooppii godheen jira waan ta'eef isa kana immoo akkana siqeetiin akkana siqee kalar kan jettu tuqee kalarii biraa filadha. Kalarii biraatiin filadha jechuudha. Kalarii diimaa filadhe fakkeenyaaf kunoo amma saayizii isaa akkamiin godhee akka fedhe nan guddisa nan xiqqeessa jechuudha. Kan duubaa sun gurraacha kanaa ta'u godheen jira. Kan ammoo diimaa kana walakkaa irratti hin galcha jechuudha. Argitanii diimaa kana amma akkanattiin lafa qixxeetti galcha jechuudha. Hayyee amma kanatti ergan galche booda raayitiin godhaa. Raayit kunoo ammas diimaa kana tuqeen ammallee kooppii godha. Kooppii ammas si'a sadi godheen jira jechuudha. Kunoo ammas diimaa ta'eera. Diimaa akkuma argitan diimaa kana ammallee halluu isaa nan jijjiira. Adiin godhaa. Adii kunoo adii godheera. Wanti hojjechuu barbaade alaabaadha jechuudha. Alaabaa Oromoon hojjechuu barbaadeera jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka loogootitti akka naa galuuf. Okay, kunoo hojjedheetiin jira. Hojjedheen jira. Gurraacha diimaa adii godheetiin jira. Ammallee isa jidduu tana tuqeen halluu ishee kooppii godha. Kooppiin godha dura kooppii. Hayyee ergasii ammas deebi'ee diimaa kalar kan jettu kana tuqee halluu biraa filadha. Halluu fedhe haa ta'u amma jechuudha. Amma rakkina hin qabu jechuudha. Halluu fedhe haa ta'u tokkoon filadha jechuudha. Kunoo asitti galcheera argitanii jidduu irratti galcheera. Alaabaan naannawni isaa alaabaa akka ta'uuf jechuudha. Kunoo ergan galchee booda bifa kanaan amma hojjedheetiin jira jechuudha. Okay, amma jidduu kalarii addaa irratti galchee kana suuraan irratti galchuu barbaade. Suuraa fidadheen dhufaam. Okay, suuraa fidachuudhaaf as gubbaa mallattoo ida'uu tananii tuqnaa. San booda from gallery kan jedhu filadhaa. From gallery. Hayyee gallery keessa yeroon seenu image. Okay, screenshot. Ergasii kunoo suuraa mucattii tanaatiin barbaade fakkeenya fudhachuudhaaf jechuudha. Kunoo naa dhufee jira. Yeroo suuraan akkanatti isinii dhufu jala kana filannoo hedduutu jira. Filannoowwan jala kanatti dhufan keessa karvii tana oo tana filattu jechuudha. Sheeppii geengoo tana. Hayyee ishee filadheetiin jira. Akkuma argitan suuraa irratti karvii naa godhee jira jechuudha. Okay, namura amma karvii kana sirreeffadheen akkanatti geengoo godhee geengoo. Okay, fuula ishee bichaan barbaade waan ta'eef fuula ishee qofaan barbaade waan ta'eef
bakka murachuu barbaaddan bakka itti galfachuu barbaaddan isin akka keessanii akka isinii ta'utti muradha. Geengoo godhuun dirqama jechuudha. Profaayilii ta'uudhaaf geengoo ta'uunsaa dirqama. Okay. Kunoo amma fuula ishee muradheetiin jira jechuudha. Right kan jettuun tuqa right. Argitanii amma mucattiin dhufteerti as keessatti. Suuraan ishee naa dhufeera jechuudha. San booda wal qixxeessitanii as qabdanii wal qixxeessuudha. Kan jidduu tana in ukkaamsina jechuudha. In uwwisnaa jechuudha. Okay, san booda raayitiin godha. Okay, kunoo amma xumureen jira. Profaayilii kiyya hojjedheen jira jechuudha. Profaayilii mucattii kanaan galfadhee hojjedhee geeffadheen jira jechuudha. Kana booda maaliin godhaa? Duuba kana argitanii duubni kun baakgiraawundiin duubaa kun akka irratti na jalaan baaneef kunoo duubni kun akka naa baduuf iddoon kun jechuudha. Akka naa baduuf as keessa filannoowwan as jiran keessaa kanan tuqa kunoo as. San booda kanan filadha kunoo. Isa kana ni filattu. San booda duubaan homtuun jiru badee jira jechuudha. Qullaa ta'ee jira jechuudha duubni isaa. Geengoo kana qofatu addatti isiniif ba'a jechuudha. Okay. San booda save gootu. Kunoo saving isa kana xumurre jechuudha. Kana gubbaa save. Save as image kan jedhu kana filattu. San booda save to gallery kan jedhu filattu. Save. Amma gallery keenya dhaqa. Kunoo gallery keenya baneetiin jira. Gallery keenya keessatti profaayilichi hojjetame kunoo adda isaa jira jechuudha. Argitan miti? Kana YouTube'dhaa fayyadamuu dandeessu, Facebook'dhaa fayyadamuu dandeessu, waan barbaadaniif fayyadamuu dandeessu. Loogoon akkanatti hojjetamaa jechuudha. Profaayilii Facebookii keessanillee yeroo hojjetan bifa kanaan hojjedha. YouTuberoota warri taatan immoo YouTube'ii keessatti jechuudha. Waan baay'ee waan hojjechuu dandeessan yoo gaafii qabaatan barreessaa isiniin barsiisa. Garuu namoonni baay'een YouTubera waan hin ta'iniif barnoota akkanumaan barsiisuun barbaanne. Garuu YouTuberoonni baay'ee yoo jiraatan thumbnail akkaataa itti hojjetan coverii YouTube akkaataa itti hojjetan coverii duubaa jechuudha background isaa akkaataa itti hojjetan saayiziin isaa meeqa akka ta'e thumbnail saayiziin isaa meeqa akka ta'e waan hedduun isin barsiisa jechuudha. Kanaafuu har'a loogoo isin barsiiseetiin jira bifa barbaadaniin hojjechuu ni dandeessu itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Already chaanaalii kana addattis wanti hin baneef wantoota akkanaa kanneen asirratti isin barsiisuu fi chaanaalii kaan irratti namoonni na hordoftanis kanas yoo subscribe gootan fayyadamaa ni taatu jechuudha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Barnoonni keenya kana qofaa miti. Ganaan jalqabamnee kan itti fufu ta'a. Ana waliin tura. Anuma waliin itti fufa. Ani Shime maanin ture ulfaadhaa galatoomaa. Bye bye.